Dhugaa waan ajaa'ibee tokko hordoftoota kiyyaa mana madaamii dhufanii madaamii gaarii bira galanii irribas madaamin irriba keessaa kan isin hin kaafne yoo akkamii jettanii guyyaallee bakka xiqqishuma ishii hojjettanii gad deebitanii rafuuf yaaddu obboleetti keenya takkatu keessaan akkas naan jedhe ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti asumarraan baay'izawee waan nyaadhee furdadhu nutti himaa ani furdachuu dandeen jira oromiyaan gala jedhee yaada garuu muqadhinna kiyya kan akkaman godhaa kan jedhudha ruuziin nama furdisa jedhu ana garuu ruuziin na huqqisa maal jettu isinii kana yaa rabbi kuwwan ruuziin nama furdisaa jedhu inuma nyaadha ruuzii madaamii inuma nyaadha homaa takka lafatti nambisu jechuudha tirfii madaamii kisaaraa keessa akkan galche doo argitanii wish hin dubbattani baay'een kisaaraa keessa galche ani sanuma wanni dabalu hin jiru mee waan nyaadhee furdadhu bichaa natti himaa baqqaa furdachuun barbaada beezawee namoonni baay'een foon isaaniitiif kan rakkatan jiru galata waaqayyoo fayyaa qabaachuunis bareeda. Egaa meerra viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon isiniif fidee dhufeera. Obboleettii keenya tokkotu akkas naan jedhe manni ani itti gales baay'ee mana gaariidha. Madaamin ijoollee 4 qabdi. Arfanuu ni baratu. Ani gaheen kiyya hojiin kiyya qulqullinnaadha. Erga dhufee baatii 8 gaheen jira. Haarawaadha jechuudha. Baatii 8 gaheen jira. Ani qulqullina mana nan qulqulleessa akkasumas gizee isheen nyaata hojjettee kaate kushiinas nan qulqulleessa uffata nan miicaa nan tokkosaa ganamallee yeroo rafuu irribaa na kaastee ijoolleedhaaf qursii hojjedhu ijoollee gaggeessinaan hin jettu ofuma ishiitii kaatee ijoollee ofii gara mana barumsaa gaggeeffatti amma jette mee ilaala kun jedhama amma garuu wanta tokkotu jira jette manni gaariidha. Waa hundumaa ishiin naa godha innan caqaccattu natti sin dubbattu innan hojjedha kana godhisan godhinaan hin jettu hojii kiyyas na fixa ganama sa'a 8 ka'a jette ganama sa'a 8 irribaa ka'ee tananii hanga sa'aatii 10 hanga 11 hojii cidaatii nan fixaa jette mee amma jidduu kanatti sa'aatii meeqa jira sa'a 3 jechuudha. Ergan hojii cidaatii fixee ka'een booda madaamin yaa'u bilbila kiyyaanii foon lukkuu baasii minaamina baasii kana qopheessinaan jetti isa nan qopheessaa jette. Ergan kana xumuree ka'een boodatti ani kutaa kiyya dhaqeen deebi'ee rafaa jette sa'a 11tti. Amma yeroo rafusanii sa'a 11 sanitti madaamin dhuftee akkam sa'aatii kana rafta jettee naan lolti. Ani immoo kuni na aarsaa jette. Amma kuni amma maal jedhama dhugaa waaqayyoo ani jechuun dhugaatti ijoolleen tokko kaayyoo manaa ba'aniif irribaaf manaa ba'an ta'ee hojiidhaaf manaa ba'an ta'ee ani hin beeku jechuudha. Mee amma namni sa'aatii 8tti irribaa ka'ee 9 10 11 sa'aatii 3 qofa taa'ee gad deebi'ee rafee akkamti na kaasan jedhee lolu ni jira. Kan dalla'amteedha. Dilootitu irra dha'ee mana warra ofiitittu akkanatti rafu jedhee yaadu ani mana namaa hojiidhaa dhufanii dhiisaati mana namaa dhiisaati mana haadhaaf abbaa ofiitittu akkanatti ka'anii sa'a 3tti lukkuus miti lukkuunis akkanatti raftu sa'aatii ofii eeggattee galti jechuudha lukkuunu gara mana ofii jechuudha. Beezawee biyya Arabaatitti sa'aatii 7 yoo rafte gahaadha. Ijoolleen sa'aatii 4 qofa rafanii sa'a 24 dhaabbatanii hojjetan manoota hedduu jira. Amma mana haadha jaraanii bira hojjedhu kana jechuudha haadha isaanii sarraatinyaan achi jirtu yeroo jalqaba Itoophiyaa dhuftu baay'ee furdoo turte gaafa jalqabaa yeroo argu baay'ee furdoo turte naannoo baatii 4 gidduu tureen deebi'ee yoo nan dhaqee ilaalu micayyoon migira gaafa jalqaba argu baay'ee furdoodha ji'a 4 booda garuu boqoon walitti dhodhooqee bakka waanuma midhaan nyaattee bultu fakkaattu jechuudha. Kana sinin jechuun kiyya
Mucayyoon sa'aatii meeqatti rafti yoo isiniin jedhe galgala sa'aatii tokkotti rafti jechuudha. Sa'a tokko jechuun akka Itoophiyaa osoo hin taane akka Itoophiyaatti sa'aatii 7 halkan keechaa jechuudha. Halkan keechaa sa'a 7tti rafteetti halkan keechaa sa'aatii 6 yookaan 12 akka Itoophiyaatti kaati. Gidduu kanatti sa'aatii meeqa qofa rafti jechuudha. Sa'aatii yaa'u namni sa'aatii 7tti kutaa ofii yoo gale gizuma saniin rafu dhiqachuu jira, filachuu jira, dhaachuu jira, waa hedduu jira. Walumaa galatti sa'aatii 2 hin ta'a jechuudha. Innaa kan ishiin deebitee kaatumoo sa'aatii 6 jidduu kan tokko sa'aatii 4 sa'aatii 5 rafti jechuudha. Saniinuu sa'aatiin 6 sun daqiiqaan 10 yoo darbe jaartiin dhatte karaa irratti qaxaqqatte jechuudha. Ka'ii jettee turte jettee jechuudha. Haala saniinni kaatii yeroo kaatu dhugaan naman ta'e re'oota 1,000 qabu jechuudha. Re'oota 1,000 kana kan aannan ishii elmu sarratinyaa dhiirati ganama jaarkaanii 4-5 dhufa jaarkaanii guguddaa bishaaniin galu san isa san fuutee ibidda irratti affeeltee daffistee raa'ottee qorrisiisti mana qulqulleessiti kushiinaan akkana jedhee isinitti hin dubbadhu jechuudha. Gizee ishiin ganama ribaa kaatu osoo gizee takkitti ofii ishiitii yeroo ishee ofiin kennin nyaata sa'aatii nyaattuu qabdu jechuudha. Asiifachuu odoo fiiddu hanga sa'aatii tokkoo san sa'aatii 6tti kaate hanga sa'aatii tokkoo sanitti osoo gadi hin taa'in halkan keechaa akka Itoophiyaa sa'aatii 7tti ta'a jechuudha. Innaa kunuun jira. Mee amma sa'aatii galgala kan kutaa koo seenu sa'a 10 jette. Sa'a 10 hanga sa'aatii 8 baree kutaa kee ergatee jecha giiftii koo. Biyaansi bilbila irrallee aga sa'aatii 12 odoo turte aguma sa'aatii 1 odoo turte gidduu sanitti sa'a 1 aga sa'aatii 8 rafte jechuun sa'a 8 guutuu rafte jechuudha. Innaa deebitee sa'a kaatee sa'a 3 qofa teechee yeroo deebitee raftu irriba maaltu deebi'ee si qaba. 2 inni biraa immoo as jala jirti na dhaggeeffatti viidiyoo kiyya dhugaan sinitti hima. Inni biraa immoo boqonnaan ni jira. Boqonnaan sa'aatii akkamitti jira osiniin jedhe bireekiin hin jira jechuudha. Sa'aatii akkamitti sa'aatii amma sa'aatiin kun barumsa ijoolleen tokko ni turu tokko dafanii dhufu. Anamma kiyyaa kan baratan ijoollee 4 jechuudha. Arfan keessaa anamma akka kootti jechuudha sa'aatii 8tti ka'a yeroon sa'a 8tti ka'u kana jalqaba cidaatii hundaan kushiinaadha jechuudha. Jalqabni kushiinaan meeshaan akkanatti guutee na eegaa isan dhiqaa. Kifiliitoon astakaakalaa manan xaragaa nan dhiqaa nan dhiira haga sa'a 11 cidaata manolii gadi oofaa jechuudha. Sa'a 11 irraa jalqabee hanga sa'aatii 1 hanga sa'aatii 12 wayii misaan hojjedha jechuudha kushiinaa keessatti isiniif galee. Kanaaf wanti hin jedhu ijoolleen mana barumsaati yeroo dhufanitti dirqama ijoollee san nyaata isaanii nyaachisee isaan yeroo dhufan balbala irraa jalqabanii jechuudha. Uffata isaanii shaanxaa isaanii caammaa isaanii kan gaggatan. Kana jala deemee nan guuraa ergan kana xummuree ka'ee kafana isaanii guuree ka'ee shaanxaa isaanii waa hunda xummuree nyaata isaanii nan baasa fi nyaatu hin xummuru nan kaasa meeshaa nan dhiqaa nan xummura isaan hundumtuu naannoo sa'aatii 2 yoo ta'u kutaa yoo galan sa'aatii san hojii kiyya yoo daddafee to'ani akkana hojjedhetti yoo daddafee xumuradhe boqonnaa sa'aatii 2 hanga sa'aatii amma azaanni amma asiqeera sa'a 3tti azaana waan sin garramu kanaaf sa'aatii takka bichaa jechuun sa'aatiin boqonnaa kooti yeroo amma gizee tokko aga sa'aatii 4 wadhakkaatti gizee azaanu sa'aatii 2 nan qabachuudha boqonnaa siniif galee haga Allahu akbar jedhu kutaa taa'uu nan danda'a jechuudha. Waan kana siniin jedhu biyya ormaa dhufanii ka'anii deebi'anii rafaa hin danda'amu jechuudha. Hojiidhaa biyyaa baate waan ta'eef mana san keessatti waan isaan hojjedhu sin jedhan hojjechuun dirqama keessanii jechuudha. Kanaafuu kuni gaddeebi'ee rafee na kaaste jedhamu jecha ashooffaa kana dhiisaati kaayyoo manaa baataniif kaayyoo manaas hin baase kaayyoon manaas hin baase of jijjiiruudha waan ta'eef kaayyoo keessa fuulduratti ilaala akka madaamin teechan sin jaalattu akka madaamin teecha keessattuu ijoolleen mana madaamii akka carraa gaarii geessan jabaadhatee akka isaan sirriitti sin jaalatan akka wanta adda addaa sinii godhanitti jabaadhaa hojjedhaa malee hin ashoofinaa hin jedhaan akka mataa kootti ashooffaa of keessaa baasa. Yoo ofitti ashoofte jireenya keenya jijjiirtu madaamonni qalbiin beekan waan tokko sirratti argan taanan ati isaanitti jijjiiramte taanan waan isaan miitan seetu miti garuu isaan immoo isinitti himan odoo isin hin beekin tikkeetti isinitti muranii osoo waan akkan hojjetatiin biyyatti si darbatu mindaadha oduu isin kiniin jechuudha. Kana jechuun immoo laala hin ulfaata. Akkanatti iyyuu miti kan isin gaggeessan paaspoortii keenya irratti rukuchiisanii akka isin lammata biyya Arabaatti hin deebinetti
Wasinin jedhama fakkeenya asii oduun hin beekin oduu tikeetii naamuranii paaspoortii kee irratti rukuchiisan oggaa lama doonguutii yoo galte baay'isawwee paaspoortii kee irratti rukutama jechuudha. Sababbiin isaa ati nama gaarii miti ati hojiin kee sirrii miti kan jedhu ibsa jechuudha rukutuun sun. Kanaaf akka oggaa shanii paaspoortiin kee tajaajila fixatee asaa adda samutti biyya arabaa biyya keessaa galte sanitti deebi'uu hin dandeechu jechuudha. Kana beekaatii yeroo keechan hin gubina maaragaan hojjetadhaa isiniin jechuun affeerraa kooti turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa galatooma obboloota kooyi hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu immoo turtii gaarii isiniif haa ta'uu baay'ee.